jirtan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork. Kun oduu ijoo guyyaa arraantanaati. Oduu arraantanaati wajjin an Faayisaa Iliyaasi. Turtiin teessan wajjin haa ta'u. Harargee lixaa naannoo magaalaa Asaabotitti loltoonni wayyaanee jiraattota jeeqon uummata tasgabbii dhorkaati jira. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa uummata nagaa irratti dhukaasa banuudhaan lubbuun dargaggoo tokko battalumatti dabarteeti jirti. Hiriirri mormii cimaan Harargee bahaa aanaa Fadisii fi gaara mul'ataa magaalaa Gorawaa keessatti gaggeeffamaati jira. Hiriira kana irratti dhaadannoolee garaagaraa mootummaa wayyaanee abaaranis dhagahamaa jiraachuu maddeen keenya gabaasan. Godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee magaalaa Burraayyuutti irreechi malkaa'atee sirnoota garaagaraatiin kabajamaa oole. Ayyaana kana irratti qeerroo fi qarreen dhaadannoo garaagaraa dhageessisuuf maddeen keenya gabaasaniiti jiran. Harargee lixaa magaalotaa fi araddoota hedduu keessatti daldalli jimaa guutummaan guututti dhaabbate. Jimaan naannoo kanarraa ba'u waan hin jirreef hawaasni magaalattii halkanii fi guyyaa mormii cimaa gaggeessaa jiraachuu maddeen keenya garasii gabaasaniiti jiran. Harargee lixaa Gumbii Bordoddee keessatti konkolaataan seeraan ala jimaa daddabarsu ture tarkaanfii qeerroo jalatti ooleeti jira. Tarkaanfii fudhatame kanaan konkolaattonni 3 hangamaatti caccabu maddeen keenya gabaasaniiti jiran. Talagaa daawwattoota keenya kabajamoo oduun ijoon guyyaa arraantanaa isiniif qabnu kanuma fakkaata. Oduu teenya idilee teenya hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.